Akkam bultan egaa maskin kunis wallaman agar wallaman beeksisu naman beekus isin keessa jiraachuu danda'a. Taabor waamin jedhama. Taabor jedhee kan naa baase warra ayyaantuti anaay. Warri ayyaantu taaborii moti kan isaan jedhan taaborii jedhaniiti. Kun immoo kan beekame Oromoo irratti taaboruu kan boru ta'u. Taabor ogaa jedhamu kan boru ta'u jechuudha malee han akka ammaatitti isin warri yeroo dhiyoo dhalatan kuni akka laaltanitti muti. Oromoon taabor kan jedhamu amma jijjiiramee dhufee taabor an jedhu maqaa baay'eedha kan beektan. Maqaan kun kan nama biraa fudhateeti muti kan ofiiti kan masaati. ታቦሩ የነገ ልጆች አንጀዱ ሰንራይ ጀቹ መቃንከያ ኤጋ አኩማ ዶክተር ያሬድ ኢብሰኒቲ ከታቦታ ታናንዱሮ ከነም በሬስ ዱብፍተን ታአ ጨልቀበቲ ከነባቦራ ከንጀዱ ነምነ ባይን ከን ኢጀበኔ ሰብኔ ኦሮሞ ዮልን ኦሮሞ ወና ኦሮሞ ዳ በሬሱ የሮሰን እንደንዳም እንደንደኝ አኒ ረኮ ሜቀን አርገ ከነ በሬሱ ዳ Abbaa booraa kan jedhu kitaaba kana barreessuudhaan wanna baay'eedha oduun kana dubbadhee yeroo na jalaa fixa wanna baay'eedha. Lammataa yuunivarsiitii keessatti kan TCC kanan barreessarraa fudhee tan abbaa booraa boodarra alatti uummata akka ga'u godheetu kanan barreesse. Achiin taanee seenaa Oromoo kan jedhu Dr. Birhaanuu Lammeessoo wajjin kan barreessan hin jira. Wanni guddaan garuu ergasii kanan muuxannoo guddaa argadhee kanan barreesse loogii ሴና ሎጊቲፊ ሴና ዱጋ ከንጀዱ የውገና ድርሰቶችና የታሪክ እውነቶች ከንጀዱ አችረት ወድሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ኦፍ የንጀዳን ሴና ኦሮሞ ከንበሬሳ ቱራን ሁንዱማ አዳዳም ባሴ ፕሮፌሰር መስፍን ፕሮፌሰር ሃይሌ ፕሮፌሰር ተሁንዱማ ተኮተኩ ከንደጎጉራን በሬሰር ሁንዱማ አችረት ካሴ ሴና ኦሮሞ ከነን ለፈካይ አችረት በከም በከሙ namni hundumtuu dubbisuun kan irra jiru. Ergaan dhiyoo kan immoo Oromoo maanninnatin eenyummaa Oromoodha kan jedhu sanar achirratti immoo wannan bal'iseetoo lafa kaa'e. Egaa mata duree har'aa kan irratti dubbachuudhaayi isin muuxannoo guddaa argattan jedhee tallaala maaliif waltajjii sagal gaggeessitanii jiru san irratti muuxannoo guddaa argattanii jiru ani immoo har'a haaraa kan tanaan dura argattan irratti deebi'uun hin danda'a irra deebi'uun hin danda'a yookiin immoo wanni haaraa achi keessa tokko argattan danda'u argamuun hin danda'a garuu dhiifama akkanaa gootan wanni xinnaa argamu hin jiru garuu wanni hundumtuu baay'ee wanna bu'aa kennu kanaaf bakkamii calqama eeguu ogaa jennu bakkamii calqamna karaa kamiin calqamna Oromoon eenyu oduu jennee dura wayya jedheetan yaada. Oromoo akka nu laallutti nuyi seenaa Oromoo irratti ta'ee seenaa biyya kanaatti ta'ee namni hundumtuu qixxeen dubbatu. Aniif Dr. Dachaasan seenaa kana wal bira teenyee oduu dubbannee sirriitti wal tokko dubbachuu hin dandeenye. Garuu amma Oromoo irratti kan isaan beekanii fi kan anan beeku wal bira teenyee akka dubbannu kana caarras hin arganne. Kanaaf ani seenaa Oromoodhaa seenaa Oromoo ugaa dubbannu kuushii seenaa kuush oduun tuqin dubbachuun hin danda'amu hin jedhaan. Kuush eenyu kuush saba Afrikaati. Sabni Afrikaa kun kuush jedhama. Ammaa kun immoo kan yeroo ammaa kana oduun ta'ini xintumaa calqabee durumaa calqabee kuushidha. Kuushin saba guddaadha. Saba guddaa san keessaayi sabni guddaan immoo kan isaa keessaayi Oromoon saba guddaa kuushiti. Oromoon kuush dispersal kan jedhamu 7000 BC irratti kara Eertiraa kan amma Eertiraa jennu kana irratti kuushin hoggaa bibittinnaa'u haa jennu yookiin maal jenna kuush dispersal egaa hoggaa ofuma garri tokko karana goree garri tokko karana kuushumti
kuushuma kan ta'e garri tokko karana gora garri tokko karanaan deema garri tokko karanaan deema boodarra garuu because of the location geographical factors and environmental factors wanna hundumaanuu afaanii fi aadaa hundumaa uumee saba biraa ta'uu ta'aa deemaa jira jechaadha. Kanarratti 7000 BC irratti achirraa fottoqanii warra fottoqanii warri duraa eenyu warri akka waataa jenna waataan kun eenyuun wayixoo kan amma jedhamu kun warra waatati Oromoon waata jedhee yaama sabni kun immoo wayixoo jedhee yaama warra beejjaa kan jedhaman kana warra beejjaa warra noorzii kan turan kana warra beejjaa agaw achiin gadi bu'ee immoo karaa biraatiin kan bu'anii warra Affaar Oromoo Somaalee jarri kun 7000 BC warra fottoqanii achirraa baaniir. Egaa Oromoon Affaar Somaaleen harka tokko kan buqqa'an achirraa gadi bu'an. Achiin Oromoon calqabaa kaasee lafa amma Eertiraa jedhamu kanarraa kan gadi bu'e. Yoo Aksuum dhaabbatu sanis yoo Aksuum ijaaramu sanis Oromoon naannuma san akka turan Peraham Eeret kan jedhaman warri barreessan dhiyoo kanas warri barreessan Dr. Gammachuu faan dhugaa barreessan hundumtuu an agarsiisan kana yeroo Aksuum dhaabbate jedhamu san irratti Oromoon naannuma san akka ture saniin dura kan ture Daamaat kan jennu Hankuushiti achiin Aksuum irratti warri amma tokko tokko yeroo Aksuum dhaabbatu san Unui kara Yemani dhufne kara Maaleedhaa dhufne kan jedhanii seenaa keessa kan galchan kanas Oromoon naannuma san akka turan Peraham faan ibsanii turu. Baaji immoo baaji kan jedhamu Ingilizaawiidha. Raas Makonnintu dhaqee kadhatee fidee asitti akka barreessan godhe isaan ogaan barreessan immoo yeroo Zaagwee diinaastii Aksuum irraa kaasee Zaagweedha. Yeroo sanis Oromoon naannoo kana akka jiranii Na'aakutoo la'aab kan jedhamu kan Zaagwee ogaa biyya kanatti shoomamu akka taayitaa kana akka argatan kan godhan warra Oromootii jedhee baaji barreessee jira. Kan biraa kaan immoo akkuma beektanitti wanni Oromoo kan barreeffame hin taa'u hin argamu akka taa'us hin barbaadamu kana waan ta'eef ragaa baay'ee argachuun hin danda'amu. Egaa Oromoon sanii achitti akkamitti jiraate Solomoon gadi bu'ee lafa ofii naannoo ofii ijaaree qabatee taa'aa ture. Naannoon isaa Raayyaannaa Asaboo Raayyaannaa Walloo jechuudha. Raayyaannaa Walloo tokko Tuulamaa fi Macca lama Sabboo Goona sadii Itu Ubbana afurii Seekoo Mandoo shanii naannoo kana hundumaa kan bulchu ture. Structure qabu. Structureedhaan kan bulan. Structure kanaan kan bulchu Abbaa Gadaati. Isaan baddaa irratti Oromoon kan qabaa ture Abbaa Muudati. Abbaan Muudaan tokko. Saba Oromooti hundumaa'uu Abbaan Muudaa tokko kan qabu. Eechaa ka'a seenan kuni Abbaa Irraayi seenan Abbaa Muudaa kan ka'u calqabatti 5 AD to 7 AD keessa jarri Abbaan Muudaa seentariin isaa Abbaa irra ture. Achi gadi bu'anii 7th century irratti because of the Christian expansion achi bu'anii Finfinnee dhufan 7th century to 14th century as Finfinnee ture Abbaan Muudaa. Century Oromoo turte Finfinneen from 7th century to 14th century jechuudha. 14th century irratti Oromoon asii ka'anii Oromoon asii ka'ee ogaa jennu Oromoo hundumatu buqqa'ee deemee jechuuti. The leaders Abbaa Muudatii fi isaan tokko Abbaa Gadaati asii buqqa'anii kan deeman. Yaayyaa Noorz kan Walloo ta'anii Raayyaa fi Walloodhaa gadi kan jiranii Tuulama. Warra Tuulama naannoo san kan jiran Yaayyaa fi Galaan. Jara kana lamaan warri Kiristaanota achi baddaadhaa dhufanii jara kana lola calqabanii Abbaan Muudaa Abbaa Gadaa naannoo san kan jiran ari'anii as Finfinnee dhufe Finfinneedhaa as dirasii immoo warri Yifaat nus kan baranne isinis an barattan kan manatti fakkaata wanni jijjiiramee jiru 16th century dhufe Oromoon kan jedhamu kuni dogoggora guddaadha.
Oromoon xintumaan as ture saba hundumaa wajjiniin as turanii sabni namni kan argame biyya kanarratti jedhanii Oromoon duwwaan biyya bakkee biraatti dhufe jechuun nama hin baasu. Kanaafuu biyya kana turan. Egaa Oromoon erga biyya tana dhufee biyya Itoophiyaa tana maal qarqaare maal godheefi ergasii 15th century 1522 ol deebi'anii madda walaabutii ol deebi'anii hoggaa 72 lolanii lafa ofii deeffatanii from 1590 jalqabanii amma 19th century irratti ofiin of bulchaa turan. Akkamitti bulchaa turan? Akkuma Dergi Silaa jedhan abbaan muudaa baddaa taa'ee abbaan kun abbaan gadaa jala taa'anii naannoo kana hundumaa walitti dhaabaniiti. Isaan immoo akkamitti bulanii bakkee tokko tokkotti akkamitti bulanii abbaa warraa, abbaa shanachaa, abbaa ollaa, abbaa dheedaa, abbaa reeree, abbaa gadaatii ol abbaa muudatii ol abbaa dhugaati. Abbaan dhugaa eenyu? Waaqa. Waaqatu isaan baddaa jira. Oromoon yeroo hundumaa abbaa dhugaati, wanna dhugaadha, dhugaa lafaati, dhugaa waaqati jedheetu wanna dhugaa yeroo hundaa wanni faarsuu fi haala kanaan bulaa ture. Structurein Oromoodhaa kanaan ture. Kanaan biyya bulchaa turan. Manaa qabee kanaan akkanatti deemaa ture. Egaa 14th century amma 16th century amma 19th century ga'utti of danda'anii ofiin of bulchaa turan haala kanaan 19th century irratti sundumtuu wanni beektanii sundumtuu ta'e ergasii immoo akkamitti biitti sun akkamitti dhaabbatte kan jedhu san irratti waa kaane egaa sa'aatiin hin deema wanna hunduma dubbachuun hin danda'amu echa haa kaanu wannan amma 14th century irratti musliimii fi kiristiyaanni tokko ta'anii warra waaqeffataa achi North Shawaa Plateau irra ari'anii kanan jedhee kaasisuun maal fida waraansa Hazulaa kan jedhamu hin jira. Hazulee Xoorinnet kan jedhamu jira. Waraanni kun yoom ka'ee Giraany Mahammad dhufee biyya kana weeraree inni 1529 ka'e 27 jechuu hin danda'a akka Awurooppaatti garuu inni dhufee biyya kana hoggaa baay'ee moo'ee hoggaa Itoophiyaa jennu hoggaa san muluu ammaa kanaa moti Noorz warra Gondar Gojaam kam Tigraay Walloo kana akkanatti madadaa kana hoggaa laalle malee warra bal'aa akkanatti lafa ammaa jiru kanaa moti. Achirratti ture boodarra Ingiliizonni dhufanii isinis hundumtuu hin beektu Ingiliizonni dhufanii Ingiliizni wajjiniin wal qarqaaranii isa ajjeesanii erga Harar bu'anii booda lammataa ol deebi'anii hoggaasan Galaawudiyoos Atsee Qalaayidoos kan jedhu nugusa ture. Isaan egaa 14th century amma 1522 Oromoon ol deebi'utti biyya tana hundumaa mo'aa turanii jechaadha kiristiyaanonni. Lafa Oromoo kan ture. Egaa kana keessatti Galaawudiyoos kan ajjeesis Galaawudiyoos Ingiliizonni wanta naadhaan Poorchugaalii kan dhufanii wattaadaroonni erga ajjeesanii booda kiristiyaanonni amma rivaayivii godhanii lafa isaanii kan duraan fudhatame deebisanii oduu lolanuu lammataa immoo Hararii ol deebi'an warri musliima Araboonni hin qarqaaruu ture isaan ol deebi'anii Galaawudiyoos ajjeesanii hoggaa deebi'anii warri michillee warri Oromoo haajaa qaba. Haajaa maaliif qaba? Abbaa muudaa kan ari'anii kiristiyaanotaa fi musliimota jedhanii wanna eeganii fi karaa irratti eeganii warra ijoollee warra waraana Mahammad Giraany kana bakka itti ajjeesan itti fixanii Adaal dhaqanii bakka itti fixanii. Baha Afrikaa irratti kan dhaabbate waraanni Araboota kan dhaabbate lola Azulee saniif wanda baay'een isaanii dhumaniif. Kana godhuun biyya tanaa maal qarqaare? Biitti tuni afuura argatte. Araboonni alaa dhufaniitu akka waraanne humna dhoowween bakka hunda kan jiran hundumaa wanna jalaa fixaniif humna dhabanii biitti tuni akka rivaayivii gootee itti calqabdu haala saniin akka deemtu kan godhe
warra michilleeti. Michilleen isaan sagal gadaa lolan keechas waggaa 72 lolaa lafa ofii kan deeffatan keessa isaan tokko. Egaa achii calqaba gargaarsi Oromoodha. Achii calqabee eecha dhaqa. Achii calqabee ka Gondar keessas Gondar kan dhaabe eenyu hojjenneetuma darbinee waggaa dubbanne wayya. Suusniis kan Oromooti. Oromoo irraa akka guddifacha ta'ee turanii wattaadara kennamee fi kan dhaqee biyya kiristiyaanaa keessatti akka mo'aan godhe Oromoodha. Erga isaan immoo mo'anii Faasilidas dhalchanii haati Faasilidas Oromoodha. Faasilidas Gondar dhaabee jenna. Faasilidas kophaa mootii kan dhaabe Oromoon asii dhaqanii achi dhaqanii kan duraan dhaqan kan abbaa Suusniis qarqaaran hundumtu isas qarqaaranii Gondar kan dhaaben warra Oromooti. Gondar period kan jennu immoo 1632 amma 1775 amma deemutti Gondar period kan jennu kun erga dhumee booda zamana masaafintiidha jedhanii kan isaan dhaaban suni erga silaallee Dr. Dachaasaa wajjin dubbachaa turre zamana masaafintii muti zamana yejjuuti kan jedhamuun irra jiru. Yejjuun bakkee Oromooti isaantu dhaqee naannoo san hoggaa kun 75 jedha kun 80 jedha kun 100 jedha garuu from 1775 until Tewodros period 1855 amma deemutti kanuma yejjuuti jenneetu fudhan. Kan irratti yejjuun gaa'e biyya tanaayi dhaabee jira. Oggaasan kan isa dura kan turan nugusoonni kan homaa hin goone dippiloomaatiik girinyinatiidhaan Ingilizii wajjin akka godhamu godhee biitti sun akka jabaattu godhee centralized godheetu kan mo'aa ture warra yejjuuti jechaadha. Akka oggaasan bibittannaanii akka bibittunnoofni godhanii kan dhaabanii isaanii jechaadha. Wattaadara Tewodiroos keessa baay'een isaanii saba Oromoo akka ta'an hin dubbatamu malee kitaabni baay'een barreessanii jiru. Bakkee hundattuu biyya tana ijaaruudhaan wanna baay'eedha kan godhamee jira. Egaa achi gad deebine yeroo Minilikitti waggaa dhufne Minilik keechaa oduu Raas Goobana Daacee oduu hin dubbatin darbuu hin dandeenyu. Raas Goobana Daacee biyya tana ijaaruu irratti gahee guddaa kan taphatan isaanii. Egaa karaa hundatti jijjiiramuun hin danda'a. Kontribuushiidhaan karaa Oromootiin akkamitti ilaalama? Karaa kaaniitiin ijaarsa biyyaa kana irratti akkamitti ilaalama? Isa egaa nu hundumtuu karaa keenyan akkuma kan itti dubbannudha. Garuu biyya jenne bitti amma Itoophiyaa jedhamtu kana irratti kan dhaabe kan ijaare kan jara kaanii onnee kan kenneef Goobana Daaceeti. Bakkee hunda dhaqanii mo'atanii lafa kaa'anii hin dandeechanii masaaraa guddaadha kan isaan qabanii hin dhumtanii dhumiitu irratti akkanumatti sammiitii godhu isinii wayya jedheetu bakkee hundatti kan dubbate isa. Egaa kuni Oromoo jala galchee Oromoo Minilik jala galchee jedhanii warri itti haajanii hin jiru. Warri tokko immoo Oromoon akka hin dhumne hin danda'anii warri oggaasan isaan lolan maal argatanii Finfinnee hin qabanne jedhanii hin qabattuu jedhanii itti ka'anii marsanii baay'een isaanii ka'anii lolanii turanii. Maal jarri sun maal ta'anii bakkee hundattuu warri lolan kun maal argatanii meeshaadhaan wal caalan oggaasan. Meeshaadhaan wal caalan sabni Oromoo gadi ba'ee too meeshaa biraa barbaachuu hin dandeenye. Kanaaf erga meeshaadhaan dhumuu mannaa sawwayyaa warra Jimmaa Abbaa Jufaar akkanumatti sammiitii yan godhan warra Wallaggaa Gabra Egzaabeer wayim Musaa fi jootee isaa wayyaa kan jedhu hin jira. Kun immoo akkuma loluu irra jiraayyuu kan jedhe jooteen hoggaa torba akkana lolee ture hin dandeenye malee lolanii ture hunduu qophaa'anii ture. Warri Wallaggaa bakkee baay'eetti mo'atanii turu wasuma Goobanaa hin dandeenye malee. Kanaaf ijaarsa biyyaa irratti garuu maal qabaa kan jedhu sun nu hundumaafu.
itti deebinee lola hunda keessatti saba baay'eedha kan qabnu. Garuu hundumaa yaamuu hin dandeenyu. Gabayyee Gabboo, Qusee Diinagdee, Baalchaa Saafoo kanuma isin beektan, Garasuu Dhukii, Abdiisaa Aagaa, Abbichuu Salaalee, jaruma kana xinnuma jara kana oduu dubbannee wanna baay'eedha kan isaan kontribuutii godhan. Eeguudha, biyya tana eeguudha jarri kuni wanni hin goone hin jiru. Egaa individuaalidha jarri kuni Oromoo reprezentii godhuu kan jedhu gaafiin ka'uu hin danda'an. Egaa nama tokko akkanatti fuunee too'i individuaalidha jennamoo kan akka Abbabaa Biqilaa, kan akka Abdiisaa addunyaadha kan bu'aa kenne kana hundumaa Oromoo fudhachuu baate hin fudhatamu. Lakki isaan individuaalidha Oromoodhaa mootii Oromoo bakka bu'aniitii mutachi kan dhaqanii kan jedhanii dubbatan namni tokko hin jira. Garuu Oromoodha jarri kun. Oromoodhaan boonuun nurra jira jennee immoo warri amannu hin jira. Individuaalis haa ta'u bakka isaa bu'anii bakka isaa bu'uu baatanii garuu wanni isaan hojjetan kun biyya kana baay'ee qarqaaree jira. Biyya amma dhaabbachiisatu tana. Oggaa Gobanaa Gabayyee Hoggaa laallu waraana Adwaa irratti kan calqabe kan namni sodaatee bakkee hundatti duubatti deddeebi'uudhaaf namni baay'eedha kan beektan sun hundumtuu iyyuu baay'eedharraa kan ka'e kan xaaliyaanota irratti waraana kakaasuudha namni isaan sodaatan hundumtuu arganii raawwatanii isin hundumtuu nu laalaadha. Nu hin dhaqnee duuna akkanatti du'an malee biyya tana rakkoo ishii keessaa baasuu hin danda'amu. Hin duuna dhaqnee jedhanii dursaniitu kan waraana kan banani Gabayyeedha. Raas Makonnin jalammoo wanna jiraniif Raas Makonnin immoo maaliif ani siin ayyamin seente waraana kanatti jedhee too'i hidhanii turaniyyuu Gabayyoon hidhamee ture. Boodarra Xaayituun wanna baay'ee dubbatanii mana hidhaa keessaa baasanii inni waraana san lammataa itti deebi'e. Isa kan duraan lammataa hankaase. Kana wanna Gabayyoodha. Gabayyoo jenna malee Gabayyoo Gabboo Gurmuuti hin beektu Oromoodha. Qusee Diinagdee Fitaraarii Abda Giyoorgis kan godhe keessa wanni guddaan an jennu biyya tanaaf jennee wanna dubbannuufi Oggaa Tafariin fi Iyyaasuun wal lolaansanii sagalee irratti biitituun addaan baate akka ijaaramtu lammataa akka ijaaramtu kan godhe Quseedha. Quseen odoo Oggaa san gara tokkoon fudhate. Taayitaa kana fudhachuudhaan Quseen maal akka turanii isin hundumtuu hin beektanii achii ka'anii ka xoor ministeerii ta'anii ministeerota hundumaa isaanii kan gaggeessaa ture. Nugusaa gadi namni biraa baay'een hin jiru karaa waraanaatiin isaantu kan ture. Isaan kuni wanna hundumaa godhuu hin danda'anii Oggaa sana. Garuu biyya tana egaa Iyyaasuu oduun taa'een karaa malee irraa buusanii kan jedhu hin jira. Iyyaasuu immoo Oggaa sana Ingiliizonni, Jarmanoonni, warri Xaaliyaanii, warri alaa kun hundumtuu wanna jibbanii fi isaanii ala wanni godhamu wanni hin jirree fi innis dirqameetu kana Iyyaasuun akka bu'u godhe wanni godheef kanaaf kan jedhamu hin jira ragaan hin jira. Egaa kana waan ta'eef biitti Oggaa ishiin du'a geechisan Oggaa san addaan bibittinaa geechisanii warri deebise keessaa warri guddaan kan akka Qusee Diinagdee kana wanna biraa kan hojjetan baay'eedha kan hundumaa dubbachuun hin danda'amu. Baalchaa Nabsoonis kanuma dubbatanii Garasuu Dhufii Oggaa waraana Maayicabu kanarratti calqabatti kan Tambeen hulat jedhama waraanni oduu Maayicabuun gahiin kan baname Tambeen tokkotti dhaqee too'i Qaafir kan jedhamu bakka biyyaa dhaqee bakka biyyaa bu'ee too kan waraana banu Qaafir jedhama. Raas Kaasan kan ture bakka Raas Mulgeetaa kan turan isaanii kan ture isaanii dhaqanii kan bakka Itoophiyaa ta'anii Tambeen tokko kan banan isaanii Tambeen lamas kan banan isaanii kan dubbatanis isaanii
kana godhanii tambeen kana bakka Itoophiyaa waraana Itoophiyaa san hundumaa bakka bu'anii kana banuun qaafir jedhama kanaan bananii egaa garasuun achi deebi'anii immoo arbanyaa ta'anii asii sinqii fudhatanii lukaan deemu walloo dhaqanii walloo turanii algawaraash jala turanii algawaraash achi xor halaafii turanii achi dhufanii biyya walisoo dhaqanii walisoo kan jiru naannoo samma soddo gootu hundumaa wattaaddara fudhatanii lammataa wal deebi'anii achi dhaqanii maayicaw dhaqanii lolanii achi deebi'anii algawaraash wattaaddarri baay'eedha kan itti battana waraqata battan bittinneessanii algawaraash ajjeesaa warra Haile Sillaasee kana ajjeesaa jedhanii waraqata kan bittinneessanii karaa irratti halkaniin algawaraash qabatanii dhufanii biyya kanaan ga'anii abbaanis duulee ture isaanis duulanii lammataa deebi'anii arbanyaa ta'anii tokko lolanii Abdiisaa Agaa hin beektani Abdiisaa Agaa abbaa wajjiniin as dhufanii ijoollummaatti abbaan dhibamanii qabamanii hidhamanii turanii as dhufanii Finfinnee oduu ta'anuu abbaan jalaa du'e boodara wanni godhu hin jiru wattaaddara ta'anii wattaaddara keechaa xaaliyaaniin hoggaa dhufuusanii xaaliyaanii kan lole keechaa isaan tokko. Sandabarree egaa achi hidhamaniiti xaaliyaanii dhaqanii xaaliyaanii keechatti dhaqanii wanni isaan hojjetan isin hundumtuu hin beektan jedheetan biran darba hin beektan. Kuni biyyaaf Ameerikaaniin kadhatee Ingiliziin kadhatanii nu wajjin koottu taa'ii kan jedhanii kan kadhatan baandiraa Itoophiyaa kan dhaabe xaaliyaanii keechatti eenyu Abdiisadha. Abdiisaan kan hojjete baay'ee guddaadha. Kan lixaanu abbichuudha. Abbichuun Salaalee micaa xiqqaa kan ture hoggaasanii asii deemee abbichuun ijoolleen obboleewwan isaa lamaanuu du'anii kophaa maayicaw keessa seenee Adawaa lammataa deebisuuf hoggaa jedhan sani sabootaajii tokko itti uumamee kan duubatti deebi'e micaa xiqqaa xaaliyaanii rakkisee wanna baay'ee kan inni hojjete seenaa isaa kana hundumaa beekuun hin jira. Kun garuu warra Oromootiin seenaa Oromootiin kan beekamu. Dhumarratti Yilmaa Dheeressaa duwwaa haa fudhannu. Yilmaa Dheeressaa maal hojjete? Ministeera faayinaansii jennee dubbanna. San oduun ta'in 19 Jaanhoy akkuma deebi'anii especially 1942 kan mallatteessanii wattaaddara Ingilizii malee Jaanhoy waa tokko akkan hojjenne dhoowwanii homaan hojjetaniyyuu kan taa'an malee. Ministeerota dursanii karaa kan isaan shooman sanu maaliif shoomtee ajjeesuudhaatti ka'anii har'aa kaanee Itoophiyaa kan laallu kuni Eertiraadhaanis tokkuma akkuma xaalii akkuma qinyi kolonoota Afrikaa keessa jiran kanarratti amma akkasitti sillaallee hidhanii qaban. Garuu akkuma caarraa 1943 wanni tokko dhufe maaliif ወልገይ ኢንተርናሽናል የእርሻና የምግብ ድርጅት የዓለም የእርሻና የምግብ ድርጅት kan jedhamu tokko walgayin kun Virginia irratti godhama Itoophiyaan affeeramte waraqanni kun Jaanhoy gahe Jaanhoy baay'ee gammadanii waraqata kana durseet isaan gahe waraqata kana qabatanii ji'a sadi booda durseet isaan gahe qabatanii waraqata kana taa'anii warra ukkasan gurguddaa kan jedhan Makonnin Habtewald kan jedhaman warra ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የግብርና ሚኒስቴር አማካሪ kan ture Aklilu kana jara walitti qabaniitu maal goona kana argachuun keenya baay'ee guddaadha Rooseveltitti akka nu himanii Ingiliziin qinyi gizaatii warra Xaaliyaanii nurraa ariite garuu ishiin deebitee nu qabattee jirti maal wayyaa kan jedhu sani Rooseveltitti akka nu himanii eenyu barbaadna nama tokko filinaa ergeedhanii Aklilu gaafatanii Akliluun filee Makonnin Habtewald ግብርና ሚኒስቴር isa kan laalu walgayiin kuni siimuuti kan deemu irra jiru kan faayinaansii daayireektarii faayinaansii kan ture Yilmaadhaa jedhee Yilmaa kana dhiyeechee Yilmaa Dheeressaa kana Makonnin Habtewald dhuguma sii kan dhaquu danda'u jedhee admiitii godhee maaliif isaan ግብርና ሚኒስቴር turanii Tsaafeet isaa Walda Giyoorgis kan jedhamanis fudhatanii deemee ati jedhanii deemee Roosevelt bira gahee
Rooseveltitti memorandamii baay'ee guddaa qopheessee Ingiliizin nuyi bilisa nu baasiyette innee dhuftin kadhanne nu diddee biyya nurraa fudhatte jaanooyi homaan hojjetanii akkuma koloneetti nu laalti kana nurraa dhoowwadha jedhee itti himnaani isaan gaa kaambiriijitti baratanii Alexandria Gibxitti baratanii achiin deebisanii Switzerland keessattis loo baratanii jiru nama sirriitti Ingiliffa dubbatanii nama sirriitti muuxannoo qabanii kanaan baay'ee gammachiisanii Roosevelt echatti barattee Zawudee irratti baay'ee barreessee jira kan isaanii seenaa Yilmaa Dheeressaa kan Zawudee irratti እና echatti barattee dandeettii guddaadha kan qabdu kan jedhan admiitii godhaniifi maali wanni barbaadan rakkoon akkanaa isinitti dhufee jiraayi biitti Itoophiyaa bee tanaan dura nama tokkicha Haile Sillaaseen kan naa ergeetu isaan beeku nan beeka Haile Sillaaseedha ati baay'ee na gammachiiftee jirteedhani daqiiqaa isaa protokoliin ayyameef irraa itti dabalanii fi baay'ee wajjin haasa'ee wanna baay'ee kan hojjete tokko diplomaatik diplomaatik Ameerikaa wajjin akka wal qunnamu achii kaasee land lease kan jedhamu immoo gargaarsa kan Ameerikaaniin kennuu calqabesan keessa biitti Itoophiyaa tokko akka taatu aangoodha isaanii currency immoo hoggaasanii shilingii fi sterlingiidhaan kan ittiin fayyadamaa ture sanniisatii qarshii qarshima keechan ittiin fayyadamaa jedhanii qarshii keenya akka ittiin fayyadamnu kan goosisedha warra George Blowers kan jedhamu Ameerikaawiin tokko duraan Ingilizaawiidha kan baank gajii godhanii nurra kaa'anii Collier kan jedhamu tokko isa kaasanii nimicha George Blowers kan jedhamu kana dhufee ko baankii akkam nurraa fudhatu John Spencer kan jedhamu immoo tokko የውጭ ጉዳይ አማካሪ ወነ ሁንዱማ እንግሊዝ ወጪን kan godhamu hunduma akka qarqaru hangoosisiise ija kan bane biyyatan hambilisa baase yilmaadha kun sirriitti dubbatamu beekamu egaa kana caalaa dubbachuun hin danda'ama dhiifama sa'aatii fudhadhaatti si jalaa xinnoo fudhadhaatti fakkaata dhiifama naa godhe